Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Miseensa poolisii kata'e Armeekoo irratti manni diigame jechuun komii qabu miidiyaa hawaasaan bahee dubbatate. Itoophiyaa keessa yeroo ammaa heeraaf seera waan jedhu hojiitti hiikamuun erga bubbulee tureera. Inuma akka fedhan mana namatti diiguu, lafa namarraa fudhatanii rakkisuu fi hawaasa qabeenya isaa saamanii jiitessuun bakka maraa dhaga'amaa jira. Rakkoon kun babal'achuun guutummaa Oromiyaa keessatti rakkoo olaanaa ta'uun uummanni sadarkaa jireenya isaa jibbuu irra ga'uu danda'eera. Miseensi poolisii Oromiyaa dhalootaan magaalaa Harargee Baddeessaa ta'e hojiif Shawaa Lixaa jiraatu kaadiroonni magaalaa Baddeessaa humnaan mana haadha isaa irratti diiganii bakkeetti gatuu himata. Ani dhiiga koo dhangalaasee lubbuu koo aarsaa taasiseen hojiirra jira akka jedhu namni kun qeekootti ammoo kaadireen barcuma isaanii tiksu mana irratti diigaa jiru jechuun ergaa isaa dabarfate. Dubbii miira namaa tuquun ka dubbate miseensi poolisii kun mana irratti diiganii haadha kootti roobni akka roobu waraabessi akka nyaatu taasisaa jiru jechuun dheekkamee haasa'eera. Dubbiin kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu ajaa'ibe. Biyyattii keessatti yeroo ammaa warra qawwee kaasee sirna san tiksullee kabaja akka hin qabne abbootii aangoo qofaaf jireenyi taate jechuun namuu irraa dubbataa jira. Dubbii mana uummatatti diiguu konkolaa bubbulee yoo ta'u, haadha ilmaanii, haadha hiyyeessaa utuu nafin harka qalleessa hedduu irratti manni diigame namoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman seeraan ala jiruun isaanii hongaa baafamaa tureera. Oduu keenya itti aanuun mootummaan gaarreen Baalee Arabootatti gurgurachuun jireenya miliyoonotaa gaaga'aa jira jechuun Jawaar Mohaammed ibse. Qonnaan bultoota lafa isaanii irraa buqqaasuun mootummaan Itoophiyaa Baaleetti lammiilee Arabaatti lafa gurgurachuu isaatu himame. Dhimmi kun erga tibbana muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaaf gara holqa Soof Umar taasisee as haalaan deddeemaa jira. Jawaar Mohaammed dhimmicha irratti akka barreessetti mootummaan akkaataa fayyadama mataasaa ilaalee qonnaan bulaa dararaa jira jedhe. Kana malees naannichatti lafa lammiilee Arabaatti gurguree mootummaan dhoksuuf yaalaa jira jechuun Jawaar ibseera. Jarri bilchiginnaa sanbattan dabre kana Baalee turan ka jedhu Jawaar holqa Soof Umariif xiyyeeffannoon kennamuun gaarii ta'uu isaa caqasa. Garuu holqi kun miidhagfamuun galii turizimii guddaa harkisee uummata godinichaa hiyyummaa keessaa baasa jedhanii afarsuun dhugaa lafarra hin jirre ta'uu isaa ibseera. Akka miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiran san milkaa'ee holqa Soof Umar hawaasa bakkichaa hiyyummaa jalaa baasa jechuuf wantoonni rakkisan akka jiran ibse. Haala qabatamaa nageenya biyyattii amma jiruun Baalee fagoo sanniisi haroowwan baatuu funyaan Finfinnee jalaa sanuu namni dhaquu dhiisee riizoortiiwwan irra jireessi cufamanii jiru ka jedhu Jawaar bakka amma jedhame kanas kanumatu eeggataa jedheera. Riizoortiin bareedaan Fantaalleetti laga Hawaas irratti birrii biliyoona hedduun hojjetame tajaajila eegalee waggaa tokko osoo hin guutuun cufame ka jedhu Jawaar biyyattiin nagaa utuu hin qabaatiin turizimii madda dinagdee taasifachuu akka hin dandeenye ibseera. Harooma wancii kan waraanni mootummaa kifila xooriin eegu turistiin biyya alaa daawwatu qubaan lakkaa'ama jechuun Jawaar ibse. Dhimmoota hedduu kaasee ibsuu kan yaalu barreeffamni Jawaar walumaa galatti bakka nageenya hin jirretti misooma turizimii jedhanii odeessuun of sobuu akka ta'e caqaseera. Baalee guddattee uummata ishee rakkina keessaa akka baaftuuf fedhiin jiraannaan wanti hojjetamuu malee waan hedduudha jedha. Godinichi lafa oomishaa midhaaniiti. Qonnaan bulaan achi oomisha isaa akka guddisuuf kan isa gargaaru xaa'oo qulqullina qabu madaalaa waan argachuudha jedheera. Oomisha isaa gabaa geessee gurgurachuuf daandii konkolaataa gaarii barbaada ka jedhu barreeffamni kun garuu daandilee naanaalee godinichaa roobeen waliin ga'an caccabaa fi kaganna dhiisii bonayyuu hin deemsifnedha jedheera. Mootummaan daandii roobee Finfinnee gidduu sirnaan hojjechuu laaffachuurraa balaan qaqqabaa akka jiru kan ibsu Jawaar waan ammatti uummata barbaachisu dhiisanii herrega siyaasaa buufachuu qofaaf kan hojjetaa jiran ta'uu isaa caqase. Dabalataa yoo dhuguma Baalee guddisuun yaadame warshaaleen oomisha qonnaa godinichatti akka dhaabbatan gochuudhaan ta'a akka jedhu namni siyaasaa kun qamadii fi garbuun Baalee gara Adaamaa fi Finfinnee fe'amuurraa achumatti daakamee gara paastaa, buskutii, koshoroo fa'aatti osoo jijjiirame maallaqni godinichatti hafuu ni danda'a jedha. Dargaggootaaf carraa hojii bal'isasii jedheera. Kanaafuu Baalees ta'e Oromiyaa guddisuu yoo barbaadame hojiilee oomisha qonnaa guddisan, ka geejiba oomishaa san saffisiisu, warshaalee bu'aa oomisha sanii achumatti dabalan irratti fuulleffachuu ta'uu isaa ibseera. Barreeffama isaa kana keessatti Jawaar gaarreen Baalee humnoota Arabaaf gurguramuu isaa kan hime yoo ta'u, maanguddoonni naannichaa akkaataan walii galtee Arabootaa waliin taasifame liizii moo gurgurtaani jedhanii gaafachuu akka qaban dhaame. Gaarreen Baalee uummata miliyoonota 40 dhiyaatuuf madda bishaanii ta'ee tajaajilaa jira akka jedhu Jawaar humnoonni alaa lammiileen Arabaa lafa kana qabachuun
jireenya lammiilee kanaa gaaga'u akka ta'e ibseera. Arabootaaf jecha qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqaafaman haala rakkisaa keessa jiraachuus kan akeeku maxxansi Jawaar mootummaan Itoophiyaa biyyattii gurguraa jira jechuun ibseera. Oduu keenya itti aanuun godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti dargaggoon tokko waraana PP'n ajjeefame. Ajjeechaa waraana Biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu hammaachuun godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan ganda Waddeeyyii Giraancee iddoo addaa Qaarree Giraansii jedhamutti gaafa onkoloolessa 2 dargaggoo Daanyaachoo Shallamaa maatii isaa fuulduratti waraana Biltsiginnaatiin ajjeefamuutu himame. Gabaasii argame akka ifoomsutti Daanyaachoon barataa kutaa 12ffaa yoo ta'u hirmaannaa siyaasaa tokkollee kan hin qabne ta'uu isaati himame. Dargaggoo lafaa dhufaa kana sababaa tokko malee mana jireenyaa maatii isaatti itti seenanii akkoo isaa fuulduratti rasaasaan lubbuu dabarsan jechuun gabaasichi ibseera. Gocha gara jabinaa akkanaatiin qaama hidhatee waliin hariiroo qabda jedhamuun waraana mootummaatiin dargaggoon aanaa Iluu Galaanii fi magaalaa Ijaajjii hedduutu dhumee jedhan. Adeemsuma kanaan dargaggeessi aanichaa fi uummanni aanichaa ba'aa gala dadhabee rakkina keessa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Oduu keenya birootiin ajjeechaa waraana Biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu hammaate. Ajjeechaa suukanneessaan waggoota 7 darban bifa gara jabeenyaan guutameen ilmaan Oromoo irratti raawwatu hammaachaa akka jiru himame. Waraanni Biltsiginnaa kutaalee Oromiyaa bakkatti akka bobba'an maratti yakkoota mirga namoomaa raawwachuu itti fufaniiru. Haala kanaan lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandoota garaa garaa keessatti waraanni sirnichaa namoota nagaa ala suukanneessaan ajjeesuu fi kaan ammoo abiddaan gubuu maddeen naannichaa ibsan. Akka odeessinu qaqqabe kun ifoomsutti waraanni Biltsiginnaa gaafa onkoloolessa 19 bara 2025 aanaa Qondaalaa ganda Asuuraan Liqixii keessatti nama Yaasiin Wanagaa jedhamu badii tokko malee rasaasaan ajjeesuu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun ganda Biiftuu Seejjii jedhamu keessattis nama Goobanaa jedhamu haala suukanneessaan ajjeesuu maddeen kun himan. Kana malees nama Fandii Baacaa jedhamtuu fi kasuurri isaa mul'achaa jiru erga haala suukanneessaan ajjeesanii booda abiddaan gubaniiru jedhan. Oduu keenya birootiin Dirree Dhaawaatti balaa baaburaa mudateen hedduun du'anii kaan madaa'an. Balaa baaburaa kaleessa wiixata galgala sarara Dirree Dhaawaa fi Daawwallee irratti mudateen namoonni 14 lubbuun darbuun 29 miidhamuun aangaa'onni naannichaa himaniiru. Balaan kun halkan keessaa sa'a 8 irratti naannoo Somaalee ganda Shinnillee keessatti mudachuu odeeffannoon TV naannichaa Dirreetiif bulchiinsa aanaa caqasuun baase ni ibsa. Baaburri geejjiba uummataa imaltoota baatee Daawwallee gara Dirree Dhaawaa osoo deemaa jiru balaan kun mudachuu isaatu eerame. Suuraaleen tattaaffii baraarsaa gaggeeffamaa ture agarsiisan qoodamaniiru. Sababni balaa kanaa bal'inaan hin ibsamne. Daandiin Dirree Dhaawaa Daawwallee qaama sarara baabulaa seena qabeessa Faransaayiin ijaarame sarara dhiphoo magaalaa Dirree Dhaawaa Itoophiyaa fi magaalaa daangaa Daawwallee gidduutti deemu keessaa isa tokko. Oduu keenya itti aanuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa daawwannaa Moskoo deeman. Itoophiyaa miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa akka taatuuf Raashaan deeggarsa ishee mirkaneessiteetti. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Timootiyoos wiixata daawwannaa Moskoo ka deeman yoo ta'u, aangaa'onni Raashaa Itoophiyaa miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa akka taatuuf deeggarsa guutuu akka qaban mirkaneessuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Ibsa ministeerichi onkoloolessa 20 bara 2025 toora miidiyaa hawaasaa isaatiin baaseen bal'ina marii fi walga'ii Geediyoon gita Raashaa waliin taasise ibseera. Guyyaa jalqabaa isaatti Geediyoon ministeera misooma dinagdee federeeshinii Raashaa fi durataa waliinii koomishinii mootummaa Itoophiyaa fi Raashaa tumsa dinagdee, saayinsii fi teeknikaa akkasumas koomishinii daldalaa Maaksiim Risheetevniikoof Geenaa Deeviich waliin akkaataa tumsa waloo yeroo dheeraaf qaban jabeeffatan irratti mari'achuun eerame. Risheetneef gama isaaniitiin Raashaan tattaaffii Itoophiyaa miseensa dhaabbataa daldalaa addunyaa ta'uuf gochaa jirtu guutummaatti akka deeggaran Geediyooniif mirkaneessuu isaanii ministeerichi himeera. Geediyoon hoogganaa Roosaatom, eejensii atoomikii mootummaa Raashaa fi qondaaltota dhimmi ilaallatu biroo waliinis wal arguun karaalee tumsa biyyoota lamaanii guddisuu danda'an qorachuu ibsan. Kanaan duras muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad fi Vilaadimir Puutiin fooramii dhimma niwukileeraa kan addunyaa irratti argamuun hirmaatanii turan. Daawwannaa mootummaan ministeera Abiyyi Moskoo Raashaatti taasisan hordofee Itoophiyaa fi Raashaan gabbisa humna niwukileeraa ijaaruuf waliigaltee walii mallatteessaniiru. Waliigaltichis bakka Abiyyi Ahimad fi pirezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin jiranitti masaraa Kiriimiliin keessatti kan geggeeffame yoo ta'u,
Kamisa fulbaana 25 bara 2025 hoogganaa dhaabbata Atoomikii Enerjii Raashiyaa Aleeks Liikaacheevii fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Timootiyoosiin mallatteeffameera. Oduu keenya birootiin Paakistaan Itoophiyaa keessatti dameewwan baankii fi kanneen biroo irratti investii gochuu akka barbaaddu gabaafame. Paakistaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroo keessatti dameewwan baankii fi kaan irratti gama investimentiin hirmaachuu akka yaaddu ministeerri daldalaa Paakistaan beeksise. Ministerichi kana ka beeksise abbaa taayitaa misooma daldalaa Paakistaanii fi kutaa daldala Paakistaanitti imbaasii Itoophiyaa waliin ta'uun onkoloolessa 16 bara 2025 galma miiliiniyeemii keessatti waltajjii misooma biizinasii Paakistaan Afrikaa shanaffaa fi agarsiisa oomishaalee Paakistaan wayita eegalchiisedha. Ministeerri daldalaa Paakistaan Jamaal Kamaal Kaan sirna kana irratti haasawaa taasisaniin Afrikaan qabeenya bal'aa humna namaa fi humna annisaa haaromfamuu danda'u qabduun gara fuulduraatti bakka adda duree akka taatu taasisu ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan biyya ijoo ta'uu eeraniiru. Kanumaan wal qabatee biyyi isaanii Itoophiyaatti meeshaalee qorichaa fi yaalaa industirii baankii daldala dijitaalaa ijaarsaa fi enerjii akkasumas qonna irratti bobba'uuf fedhii akka qabdu ibsuun muuxannoo nyaataan of danda'u irratti qabdu babal'isuu fi Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa waliin ta'uun hojjechuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsan. Ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Abdulhakiim Muluu gama isaaniitiin daangaa geejibaa, dambii seeraa, qaqqabummaa gabaa fi qaqqabummaa faayinaansii akka rakkoolee saffisaa daldalaa biyyoota gidduu jiru daangessanitti kaasuun furmaata barbaaduu waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Itti dabaluunis bara 2024tti daldalli Itoophiyaa fi Paakistaan gidduu jiru doolaara miliyoona 133 ga'uu yaadachiisuun kana keessaa oomishni Itoophiyaa alatti ergite gara doolaara miliyoona 74.4tti ol guddachuu isaa kana laagalchite ammoo doolaara miliyoona 58.6 ta'uu isaa ibsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.